Qabeenyi isheen yaaddeecha deemaa jirtu kun kan ishee akka hin taanee fi akkasuma haati manaa kan biraan akka jirtuu fi ijoolleen kan biraan akka jiran gaafa dhageessu Waaqayyo qofadha. Iccitiiwwan hedduun ifa ba'uu hawaataniitu malee shamarreen kun adeemsa isaa wajjin keessa turte keessatti ulfa ji'a afurii akka garaadhaa qabduu fi ulfi akka garaa jirus. Namni bichuu wal baafatee yeroodhaaf walii dhaabata. Anu arjaa akka keenaa garree garaan koosuma yaadata. Nagaa Waaqayyoo isiniif baay'eetu akkam jirtu hordoftoonni Saaroon Entertainmentii biyya keessaa fi biyya alaa akkam nagaa keessan jirtu. Anis jira Waaqayyoof galatu sanillee nagaa guutuu akka qabdan abdii fi amantii guutuun qaba. Egaa odeeffannoo onni namaa cabsuu fi haamilee nama tokko akkasumas immoo jecha nama harkaa gatu isiniif qabannee dhufnee jirra. Odeeffannichis immoo hedduudha, barnootas qaba akkasumallee onni namaa kan inni cabsudha. Shamarreen isin as suuraa yookiis immoo fuula iskiriinitti argitan sa'aatii ammaa kana of ajjeeftee lubbuun ishee dabarteetti kan ishee jirtu. Harka namaatiin osoo hin taane harka ofii isheetiin of balleessiteetti sa'aatii ammaa kanatti kan isheen jirtu jechuudha. Shamarreen isin suuraa irratti argitan kun guyyaa muraasa yookiis immoo cidha godhachuudhaaf guyyoota muraasadha kan ishee hafee jiru. Akkasumas guyyoota muraasa kana keessatti wanta ishee afu ulaagaawwan hedduu guuttachuudhaani akkasumas immoo akkamitti akka gaa'ela ishee raawwattu hundumaaf illee haal dureewwan barbaachisoo fi filatamoodha yookiis immoo na barbaachisu kanneen jette hundumaa guuttachuu irratti kan argamtuu fi akkasumas guuttachaa kan jirtu. Akkasumas abbaan manaa ishee fuudhuudhaaf jedhullee ishee wajjin ulaagaawwan kana hundumaa guutuu irrattidha kan isaan argamanii. Haa ta'uyyuu malee dingata waan isheen hin beeknee fi waan isheen hin karoorsine akkasumas waan isheen narratti ta'a jettee hin yaadne garuu jireenya ishee keessatti yookiis immoo karoora isheen itti adeemaa jirtuu fi gufuu gaa'ela ishee ta'ee kan jiru ishee walakkaa irratti mul'achuudhaan yookiis immoo argamuudhaan akka isheen lubbuu ishee balleessituu fi akkasumas immoo murtoo hin taane jireenya ishee irratti akka fudhattee namas gaddisiistee ofiis akka gaddisiiste akkasumas illee uumaa ishee akka isheen gaddisiiftu ishee taasisee jira. Haa ta'u malee shamarreen kun guyyaa cidha ishee hafe kanaaf wantoota hedduu mijeeffata haa jiraattu iyyuu malee akka isheen guyyaa jireenya ishee yookiis immoo guyyaa cidha ishee akka isheen hin geenye wantoonni ishee danqan garuu ishee irratti mudachuurraa kan ka'e lubbuu ishee balleessiteetti. Innis immoo namni isheen itti heerumuudhaaf karoora baafattee akkasumas wajjin adeemsa jalqabde kun duraan fuudhee haadha manaa kan qabuu fi akkasumas immoo ijoollee lama yookiis daa'imman lama kan qabu ta'uusaa mirkaneeffatte. Akkuma mirkaneeffatte yookiis immoo dhageessanii maaliif isheen dursa inni qeerroodha yookiis immoo abbaa manaa koo duwwaadha malee kan nama biraa miti yookiis immoo kan nama biraa ta'uu hin danda'u jettee karoorfattee guutummaatti yaada ishee itti kennachuudhaan isaa wajjin kan eegaltidha. Innis immoo yaada kana hundumaa gadi fageessee haadha manaa akka qabuu fi akkasuma ijoollee yookiis immoo daa'imman akka qabu waan tokkollee isheetti himee hin jiru. Isheenis waan isarraa hin dhageenyee fi yaadni kun yookiis kun na mudata jettee wanta yaadda tokkollee xiinxaltee hin qabdu. Osoo informationii tokkollee hin dhageeffatin hundumaa onnee ishee itti laattee akkasumas innis jaalala keessa galuudhaan adeemsa keessa jaalala keetti booji'amuudhaan direekshinii fi akkasuma adeemsa hedduu waliin deemurraa kan ka'e adeemsa keessa gara gaa'ilaatti galuudhaaf innis isheenis murteeffatani. Inni isheen jaallatte kun abbaa qabeenyaa yookiis immoo qabeenya nama qabudha. Haa ta'uyyuu malee isheen qabeenya qabaachuu malee haadha manaa qabaachuusaa fi ijoollee qabaachuusaa wanti isheen irraa beektu tokkollee hin jiru. Innis immoo ifa baasee hin dubbanne. Qabeenyi kun kan kootii kan koof kan isaatii waliin gaa'ela dhaabbanna jettee karoora ishee idilee boriiti jettee yaada ishee hundumaa itti laaltee kan isheen itti adeemtudha. Namni kunis itti himne haa ta'u malee gaafa isheen gaa'elatti adeemuudhaaf guyyoota lakkoofsiftee yaraa guyyoota yeroo hafuu keessatti garuu waan isheen hin beekne ishee qunname. Qabeenyi isheen yaaddeecha deemaa jirtu kun kan ishee akka hin taanee fi akkasuma haati manaa kan biraan akka jirtuu fi ijoolleen kan biraan akka jiran gaafa dhageessu miirota hamaa fi akkasumas of to'achuu hin dandeenye keessa galuudhaan lubbuu ishee of balleessiteetti. Nama kana wajjinis akkasuma osoo lubbuu ishee hin balleessitin dura
osoo lubbuu ishee hin balleessiniin dura nama kana wajjinis immoo akka walitti buutee odeeffannoon jirus ni jira. Atoo malee isaan guyyaa gaa'ela isaanii qopheeffachuudhaaf alamijeeffachuudhaaf keessatti waan isaan barbaachisu hundumaa guuttachuudhaan iddoo kireeffatanii yookiis immoo qabatanii jiran keessatti walitti bu'insi uumameeni akkasumas immoo anaaf isheen walitti buuneerraa naaf eegaa jechuudhaan warra hoteelaa dura akkuma itti matee bira darbeetini isheen garuu gamoo foqii 8ffaarraa lubbuu ishee of dabarsitee yookiis of darbitee of ajjeefteetti. Lubbuun ishee sa'aatii ammaa kanatti darbeetii kan inni jiru. Egaa asirratti wanta nuti isiniif dhaamuu qabnu jireenya keessan keessatti warroonni gaa'elatti seentanis ta'e gaa'ela keessa jirtanis iftoominaan itti adeemuu fi tarkaanfii hamaawwan kanarraa fagaachuun isin barbaachisa. Sababni isaayyuu lubbuu kan kaa'e Waaqayyoodha, kan fudhatus Waaqayyoodha. Namni addunyaa kanarratti lubbuu uumuu hin danda'u. Waaqayyo qofatu lubbuu uumuu danda'a. Akkasumas lubbuu baasuu kan danda'ullee Waaqayyo qofadha. Iccitiiwwan hedduun ifa ba'uu habaataniyyuu malee shamarreen kun adeemsa isaa wajjin keessa turte keessatti ulfa ji'a 4 akka garaadhaa qabduu fi ulfi akka garaa jirus poolisiin magaalaa Finfinnee kan inni magabaase. Ulfa ji'a 4 akka isheen garaadhaa qabduu fi garaa keessa akka jiru akkasuma miidiyaa irratti namoonni garaagaraa wal harkaa fuudhuutiin kan isaan informationii argatan gabaasaa kan jirani. Haa ta'uyyuu malee kun hundumtuu kan ta'uu danda'e iftoominii fi yookiis immoo ifa baasanii wal amansiisuu akkasumas wal qorachuu dhabuu maal keessa akka jirtu maalirra akka darbee dhufee seenaa isaa qorachuu dhabuu fi seenaa ishee qorachuu dhabuun murtoo kanaa fi lubbuu balleessii akkasumas of balleessuu miira hamaatiin saaxilamuu dhukkuba hamaaf yookiis immoo waan deebi'anii sirreessuu hin dandeenyee fi uumaa ofii gaddisiisuu akkasumas illee borillee jireenya ofii hamaadhaaf of kennuudhaaf nama qopheessa. Guyyaa jiraattanii fi bara jiraattan keessatti waa namaa namarratti hin dalagiina yookiis immoo waa namaa ofirratti hin dalagiina. Guyyaa duutanii fi addunyaa kanarraa gaafa boqottanii akka gaafatamtanii fi deebii akka laachuuf akka jirtan hin dagatina. Gaafa walitti dhufeenya nama wajjin godhattanii fi rileeshinii waliin uumtanii wal qorachuun eessatti dhattee eessatti guddattee maal keessa jirtaa rileeshiniin kee oo firoonni kee oo akkasumas obbolaan kee oo haati abbaan kee oo jettanii wal qorachuun isaan gafaa fi isa jalqabaa isiniif haa ta'u. Akkasuma namni tokko sitti dhufee fi shamarreen tokko yookiis dhiirri tokko sitti dhufee fi rileeshinii biraa keessa galuudhaan adeemsa karaa fagoo deemtee booddee rakkoo hamaadhaaf lubbuu kee balleessuu irraa dursa of qusachuun barbaachisaadha. Osoo akkas gooteetti silaa hin oolti turtee wanti jedhu amma isheedhaaf gatii hin qabu. Nufillee akkasumaan dubbannarraa kana fee faayidaa nuuf qabu tokkollee hin qabu. Wanti nu barbaachisu waan kana booddee dhufuu dhalootaa fi dabarsuu akkasumallee ofii keenyallee irraa of qusachuudha. Hadaraa lubbuu keessan of hin balleessinaa, lubbuu keessaniif of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Sababni isaa iyyuu lubbuu kan kaa'ee akkuma dura dubbadhee lubbuu kan kaa'ee Waaqayyotu fuudha. Tarkaanfii hamaa ofirratti fudhachuurraa of eeggachuun gaa'elatti galuun dursa wal qorachuun eenyu akka taatee fi eenyu akka ta'e qorachuun maalummaa jaraa fi maatii akkasumas ollaa biyya wanto hundumayyuu qorachuun jalqaba nuuf haa ta'u. Gaafa hundumayyuu of eeggachaa deemuu, of eeggachaa haasa'uu, of eeggachaa karooratti galuu, of eeggachoo namatti siquu, of eeggachaa wantoota garaagaraa keessa seenuun isa barbaachisaadha. Isa hangafaa fi barbaachisaadha. Odeeffannoon keenya guyyaarraa kana fakkaata. Akkasuma obboleettii keenya lubbuun ishee darbee fi boqonnaa gaarii hawwina garuu gaa'elatti galuun dursa akkasuma gaa'ela osoo hin taane wantoota garaagaraa tarkaanfii jireenya ofii irratti fudhachuutiin dura dhaabbatanii of ilaaluu fi dhaabbatanii of eeguun of gaafachuun akkasumas namoota gaafachuun namoota walitti dhufeenya qabanii akkasumas gara amantaatiin deemanii abbootii amantaa gaafachuu, sheekota gaafachuu akkasumas qeessota gaafachuun jalqaba barbaachisaadha. Nama wajjin walitti dhuftu gaafa hundumaa xiyyeeffadhu ilaalladhu. Namni sun yookiis intalli sun yookiin gurbaan sun yookiin hiriyaa koo yookiin hiriyyaan koo sun naaf ta'amoo naaf hin ta'u jettee dursa xiinxaluun si barbaachisa. Obboleettii ko sababni isaayyuu addunyaa kanarraa waggaa dheeraa hin jiraattu. Barri kee gabaabaadha, ofitti hin gabaabsin. Jiraattee wantoota hedduu fi mudannoo hedduu namootaaf dabarsu osoo dandeessu tarkaanfii hamaadhaaf of hin saaxilu. Egaa viidiyoo keenyarraa wantoota hedduu akka hubattanii fi akkasumas illee odeeffannoo hedduu onnee namaa cabsuu fi miira namaa tuquu akka dhaggeeffataa turtan shakkii hin qabnu.
Atoo malee of eeggachuun hedduu jireenya keenyarraa ni barbaachisa. Sababni isaayyuu wantoota garaagaraatu nu mudachuun mala yeroo sana keessatti immoo of yoo eegganne malee baay'ee rakkisaadha. Gaafa tarkaanfii waa tokko fudhannu dursinee maalii eessaan itti dhufee maddisaa'oo jennee of gaafachuu qabna. Sababni isaayyuu guyyaatti namni ergaa isaanii dhagaa, ergaa yaada isaa dhagaa, akkasumas ergaa isa balleessuu fi ergaa isa jiraachisu akkasumas ergaa nama balleessuu dhagaa oola. Kanaafuu of eeggachuun jireenya keenyaaf barbaachisaadha.